tu Neto yalo Pelagante jole Gadiga kanare sunaba gorabu Galata sabulu Shuna eteri Direne nata jimire bajim Kigana namete agar kanaju Hayana nere Kamarde agagallo Hamte bahate Pati endigalam Akkam jirtan hordoftoota keenya daawwachaa kan jirtan Firaamiidiyaadha. Firaamiidiyaan yeroo hunda torbaan keessummoota gurguddootaan kan hawaasaaf hojiilee jajjaboo hojjetan qabatee dhufu irratti argama. Torbaan kanas keessummaa kabajaa godhee kan dhiyeesse Wallisaa Absalaam Haajiitii wajjin mootii Madarakaattii fi mootii Shaggooyii wajjin kan argamu yaadeeroo uummata kanaan salaam alaikum jedhi. Egaa jirtu akkuma Firaamiidiyaan jee baga jiraattan Oromootiyaa ani Wallisaa Absalaam Haajiiti. Wallisaa keessanii egaa guyyaa irraan tanaa akkasuma Firaamiidiyaan haa galatoomuu iddoon an jirutti barbaadeen itti dhufee sababa natti hin dhufeefis illee addara baasaa waan dhufteef asumaanuu siin gaafadha. Hayyee eessaa dhufteen aadaadha eekkanaaf okkolaan qabbana ture taa'aan dhufee abbaa himataa eessaa baateen gabbaa kana baatee yeeyye hayyee eessaan ubbaatan iddoo tanaati haaraan tuttan galma calanqoonaan jira. Maaliif jedhan garas inni baay'altan garas inni maali? gaariidha gaafachuu tana gaazexaan duraanuu ajaa'ibaatii ni beekna. Haa ta'u dhiyoo tana gara fuguu gadii kana qabbuune Hayyee waa malee miti haa qabbuuneefis guyyumaatiif gahee qabbuune guyyaan ni yaames kan hundannaa baroontooti. Hundannaa baroontooti qophii addaa tokko qopheesse. Akkasumatti qophii saniif nutilleen qophoofnee baga qophii qopheessanii isaan nu affeeran affeeraa seeratti argameetiin jira. Waan argameefis gaafatti aana. Hayyee galma sadiitti kan argamtaniif umbannaa baroontoo jila guddaa qaba ture. Jila kanarratti mas seenaa addaatu hojjetame. Seenaa kana akka heeraa uumaa Oromoo ganamatti Oromoon ilma qaba, sanyii qaba, wal horaa qaba, bool horaa bal'aa qaba. Kana isiniif immoo beektanii kanuma wajjin wal qabatee seenaa tokko dalagamee ture. Seenaa kana immoo bal'isee abbaa keenyas wanta ta'eef nuuf himtan. Jila kanarratti ilma isaa ka dur galfatee jaa umbannaa baroontoo kun nuti jila seenaa dhageenye. Kana ammoo kana wajjin wal qabsiistee jedhate kan wallee waan kana wajjin wal qabatu yeroo gabaabaa keessatti qopheessite wallee saniin hawaasa meeqonni miliyoonota seente jedhani. Amma yeroo san madrasa sanirraan ture garuu gara duubaatiin ture kaameraa waan mul'isne akka carraati. Mee hojiileen bareedduun torbaan kanaatillee sanumaan wal qabatanillee imalli keenya kaara dhufneefillee kanaafi. Ati immoo yeroo gabaabaa kana keessatti akkamitti seenaa dura san hojjechuu dandeessi? Mee akkamisiif mijaa'e? Gaariidha gaafii bareedina gaafatanii fuuloo fuunaan fardi beeka jedhani. Beekaatuma cinaa yaani malee hawaasnis numa beeka. Qophii achirratti argamnee sanii dhugaadha. Har'a guyyaan guyyaa jabaadha jenneeti dhayne dhuguma jabaadha. Umbannaa baroontoo jechuun የተባበሩት መንግስታት akka bahatanaatu mootummoota gamtooman keenya kan beenillee duraan beenillee Oromoon jaabartu jechuu barbaadeeti. Ani immoo seenaadhaan waan takka takka hubadha. Abbaa keenya, eessuma keenya, adeera keenya shanan baroomtuma kana akkuma waliigalaatti jechuudha. Oromoo waliigalaatti jechuun danda'a akka nam tokkootti. Garuu waan hedduu takkaa dhodhokatee isaan kun qabsoo Oromoo keessatti uummata jabaadha. Haftee takka illee hin qaban. Garuu dhugaan uummata kanaa ni dhokate dhugaa kanaan baasaa jeetiin muradhee ka'e eenyuutu naqa kaasee jalqaba anillee yaada osumaan qabuun hin fedha namniyya namni biraatti illee hin fedha na qofaa miti akkanuma tiyyumaan hima malee sababa guddaa kanaan ta'ee injiinar Arif Ali adeeroo keenya namni osumaan ta'aafi
innilleen deebi'aa jirama ta'u nuti tokko anammoo isuma asaanuntaa fi isuma jechuun haadha harmaan qabne akka jaansani isaatiitu sirritti na kakaasee nallee jajjabeessee yaadaan an qabullee na hubatee na jajjabeessee yeroo gabaabduu keessatti garuu ilmaan hooyyee ammayyaatiif ilmi isaanii gadi bu'ee yeroon qoradhu ilma ammayyaati hooyyee ammayyaatiitu ilma dhalchee ilmi sana immoo isuma biratti akka guddate yeroo ammaa immoo namni yeroo hundagaa lammi qaba warra qaba warra fi xiyyaamamuu qaba duraanis gaafumatti jiranillee ani niin beekaa namoota hedduun beekaa warra lakkaawatee hundannaa barumti jedhu hundannaa kun hanga fayyamtootti beeknaa akkasumatti jechaa ture egaa abbaadha abbaadha inni sila bakka hundaa'ee gargadu lakkaawatee yeroo hundaa'ee hundanna akka jettuun beekan hojii gurguddata ijoolleen hin beeka isaan sanii sirritti akka abbaadhaaf abbaa bakka biraatti yaamamanii san keessa galanii yaamamuudhaaf galanii torban namni yaammoo ba'ee simate simannaa sadiif harkaan sirba qopheessu ammoo injinar Aarifiitu Aarif si duubaahi hedduun jajjabeessaa simichaa ta'ee akka waliigalaatitti wal mareechaa waan jiru haalli jiru haala kanaaf jechaa waloo san guutuu harka guddaa isaatti barreessachuu hin danda'ama. Adeereen hedduu isumaan kiyya lama jajjabeessee akkuma galaatitti waliigalaatitti waan jiru hundaa haasoo isaatiitu sirreessee anillee naasuudeetii walitti qindeeffadhee Allaafte barreessaniifiin gabbootuma guyyaa gaafatti guyyaa sadii afur kee hin geenye keessatti anaaf inni waliin taanee anis eegalee hawaasni kiyyanaan beeku sana irra gabbuuse waloloo sirreeffadhee bifa saniin waliin gabbuunee bifa sana hojjechuu dandeenya sirbaa bareedaa akka hojjenne asiinii goonye jechuudha sababa saniin gabbee galma cala gootu sanii hedduu naa galatoomsi asitti waan takkaan jechuu barbaada. Hojiin kun hojiin akkanatti inni gabaabsee bira kutuu deemuutiin hojii kana gabaabsinee bira kunnuu miti. Haa ta'u garuu mee sagalumaan waan takkaa fi lama irra buufneeti an viidiyoo sirbi kun viidiyoon hojjetamudha. I think guyyaa lama sadii keessatti viidiyoon kan uummata kana bira geessu natti fakkaatti. Guyyaa sadii waan hin caalle keessatti sirbi kun uummata bira ni gaha viidiyoodha. Viidiyoon kun ammas viidiyoo isteetuma waraabamtee miti. Seenaa dhugaati irratti waan amma isaan kaameeraa duratti dubbachaa turan san qabataman jarii lafa kaa'anii as baasanii Hayo adeero wallee haaree amma gadi isa jirtu kana xiqqoo naannoo istiin irratti irraa dubbatanii jirtanii mee sagaleedhaan uummanni osoo sirraa dhagahanii fedhanatti fakkaatti. Hedduu gaarii hayyee yeroo muuziqaalee hajjinaa gurraachaa ta'aa ilmaan ta'ee afraan gargaaraa Misena vukorake Ruvaba galuba gamacho sumada Yilmante yanuya Avrangar gadera Misena vukorake Ruvaba galuba gamacho sumada Yilmante yanuya Avrangar gadera Misena vukorake Ruvaba galuba gamacho sumada Yilmanko yanuya Avrangar gadera Misena vukorake Ruvaba galuba gamacho sumada Tura tura alayhi banangate Arabada insanamiya kabutu Tura tura malayi banangatu Arabada insanamiya kabutu Ega tani muuziqaanin tolchee kilip biraa isinitti as dhufa Kuni waan ajaa'ibaati. Salaata gumagee salaatanii hundaan bakka takkatti hin fixu Mee adeero jila guddicha uummanaa jedhamu sana akkamiin ilaaltan? Jila akkasii yoo dhugaa rabbii taate jila sirna gadaa jijjiirraa sirna gadaati walitti qabsa kan qophaa'edha. Hedduu bareedaadha. Hedduu hawaasni walitti bu'ee jilli akkasii osoo jiraate yeroo hundaa'u osoo ammaan natti deebi'ee nuti illee irraa argamne hawaasni kan jala itti ganna beekajuun yaada qaba. Dhugatti guyyaa deemadda uummanaa bareentoo
osoo hanqaqa ta'ee jiraatu seenaa tokko tokkaatu waan hin dubbisee beekuu fi osoo nufaadhaaf abbaaf asheessumaaf adeeraas ta'ee jiraatu dhugumatti nama hunda of yaadachiisaa beetii yaada jila bareedaadha. Jila hedduu walitti dhaabbatee yeroo hundaa itti deemuu qabu akka amma waan tokko tokko hubadhutti gaa hundanna addunyaa kana hunda guutuu irratti ayyaana kana qopheessuuf deematti hin quba qabaa. Hareen gaddaatu hedduun hawaasa kana hundaa gammachiisee yoo ture hedduu nu galatamu adeeroo Weellisaa Abdusalaam Haajii. Egaa hordoftoota keenya kan wajjin argannu Weellisaa Abdusalaam Haajiiti. Daawwachaa keenyatti sammuu miidiyaa keessan qaxaruu firaa miidiyaadha. Qophiin keenya inni jalqaba jira malee akkuma itti jira. Mee idduudhaan hanga gammatti waan hubattan yaada keessan comment section jedhamu kaayadha. Achumaan ammas firaa miidiyaa subscribe kan gootan kan wayii kameeffadha shaggar milisniidha. Abdusalaam Haajii idduudhaan mee namoonni sin beekaman jiranii mee eessa dhalattee gabaabsii sirgaa abbinan seenaa kan kee abbinan hawaasa keeti. Gaariidhaan akka hawaasni jigaa yeroo idduudhaan deddeebi'ee waliin haasaa turan Abdusalaam Haajii Weellisaan keessan Ashaafu Abaaboon koo dhalataa gaara mul'ataati. Dhalli isaanii gaara mul'ataa karaa baddannooti. Walumaa galatti gaara mul'ataati. Isin naa galadhu. Ani ammoo iddoon itti dhaladhe ana godina Arsii aanaa Shanan Koolu. Asuma karaa dhimmuudhaa kana jechuudha. Karaa Daaree Laguuti mara geelutaati waldaan keessu kana tarafa walaa dhimmuudhaa iddoo dhimmuudhaa bal'aa bakka goonitti dhaladhe. Induwaalee biyyaa dhimmuudhaa kana kenna godhe jechuudha. Namummaan isaa guutuma hirreenaan qabu qaama Khabaatiyaatiif nama baradhu baadiyyaa meezuyyuma dhageessee harkubattu waan baadiyyaan taate caqasisee feenima himayyeesee galte waadicha jettee kamaatti reeyteetu yooniiniif qaananiise humaati waanan caaltu abuura deeshashoo ati mataa mammataa ichiisaa fi qabsoo shaggooyyee teetaa bishaan daakkee baahoo geemu keen gurguddaa magaalaa keessattuu hin argine bidaaddaa inni ramadaantu ogoaraa jiruun jaallumaa ganda baadiyyaa. Mee sirboota duraanii keessaa sirba Almas Tafarraa artistii kabajamtuu fi jaalamtuu wajjin sirbitantu jira. Haala waliin sirba dhufanii waliin haasoftan wal dhaggeeffattantu jira. Gaariidha dhugaa nama gachiifte. Almas Tafarraa Rabbii ramataa godhuufi ramataa godhu Rabbii beeksitii yaasuu haadhatii galloodha. Na gargaartee hedduu gaafaan ani walleedhaaf duriidhaa dhaqu. Hedduu na gargaarte gaafaan walleedhaaf duriidhaa dhaqu wallisoota jalqaba irratti halluu baay'eetu waliin bu'eessin Rabbii ramataa godhuuf isinne. Halleen naafaalleen walii waliin bu'uudhaan wal ijoollisuu darki. Isaa'ila waan kan jedhu ani isaa'ila kanan beeku walumaan beeku. Ani yaadu beeku akkasii jiraachuu hin beeku. Naafisii wajji deemuudhaaf ani sagaleen itti jedhu alba'uu dandeessi hedduu. Isinis jibbu kana guddoo dandeessi. Namni hedduu deemu isaallee jechuun Rabbii ramataa godhuuf nama beekis hedduu danda'u. Galgala tokkotti wallee kudhan qabattee naa ijoollifte. Warri ani hedduun gabbuu akkasii wallisan sagaleen itti gabbuutee jedhanii gaarii ogummaa ogeesseera sanitti annaan galuu eegana naannaa yeroo ammaa na galee jiru. Wal gayaanii ta'anii Rabbii ramataa godhuuf ammas namoota dhimma gosa hin dhaabsisan guunaanuma egaa duutiin wurtii jireenya irraa jira. Walirratti ni gaa'isuuf. Siin jaaladhaa hin barbaadaa siif hin loolu deemu. Isii hara irraa naaf dan. Isinis gara magaalaati. Ani singgina willis irraa baadiyyaa irraa bira kan tataayu. Ani kunillee kan nama isaan baadiyyaa magaalaa iddoo kun isaa fidalti. Naaf jedhata waan ta'eef. Maal jedhan achi gabalti. Guyyaa Jendaan tokko waliin ture sammuugaa ilaalanii gaarrii waliin ogeessa barbaadina qabaasiisa qabataan gaggeessanii Rabbiin gaawwanii kennaa godhaan beekaa almaa safareen argamu. Kiriyoon zaalaatti gaama almaa safareen argamu isas. Hadiirsa du'a ijaanis ni jira jechaa jira yeroo kun shakkii takkaatu. Inni nama ijaanis jira.
Abuna gartu gammadu adaan inni jiraatu illee adaan muuziqaa nagaaritti jedhama. Abuna na looni ashaun gaagara kan biyo jiran illee isaatiitu ilaala inni sagalee tiraafikaa almaa wajjiin almaazummaa jettee hadirsa iddoo iddoo lifteesi. So waan biraa hadirsa garaan halkadheetti. Akka garaan halkadhee hadirsa jettee na wajjii wal liftee jechuudha. Hedduu na gargaartee yeroo sanidha. Amma qorannaa hojjetu. Kana gidduutti fandisoo mul'ataa galateeffachuun fedha. Alaa dhufee yeroo sanii jabeetu jiran jabeetu irraa galee ali nama duraan turan. Alaa madmani tuutuu maadii sheekaa ta'a qalbii abiraan ta'a matu yeroo sheekaa taa'anii kan hundaa hedduu namni gargaares iddoo qabsumaati kan hundaa inni gargaaraa ture maadii sheekaati. Maadii nama kana galateeffachuun dhala godha. Waan dabree namni galateeffatu yaa'anii kadhaa dhalootaniif dabarsu. Maadii sheekaa hedduu jajjabeessaa ture. Walli summaa maadii sheekaa hin gargaaru hin jiru. Maadiin xiqqaattus magaalaa ta'e dhalatu xiqqaa miti jechuudha. Magaalaan afaan sirra afaan faranjiitiin yaamamtuu water jechuun bishaanii kan irratti rabbaa gadaati afaan warra magaalaa kana gandaa bakka rabbaa gadaa rabbi mataa gadhuu fi yaala itti qabsaman keenya rabbaa gadaati maadii achi dhamati ajjira taa'anii uma franqallootti jechuudha uma franqallootti galatee maadii jalaadhaa maallee gadaa isaan nu gargaara yeroo namni galchee hunda isaan nu godha achitti walitti dhufna achi wala gara kumaan guru namni waan irra dabarannee ni taristu biyya gochuu hin kaasee hiyyaasa. Kanaaf hedduu wal isaadhaa achirraa as dhufne sababa sanii almaas itti seente almaas wajjin galma gooluun itti seenne yeroo gabaabduutti muuziqaa kan mudhees Alii Muddinaati. Alii Muddinaa walleen handaa biyyaati. Walitti qabadee dhufeen takka meelamuun harkaa darbee fudhatan mudhii isaanii fudhatee keessa waliin maasireen isaanii midhaanii fi mataa gamteessaa keessaan gargu kan addambee ofirra dhaabbattii deemee akkuma shabbiyyaa jirtu wali sanitti wali dhaabeetti beeku bara kanaan meesanii akkas meesanii yoo nagaraas sirba tokkichaa biraa kana bii isaan garanii fite ama shobbeessinaan ta'e sirraa hin godhashee waan jechuudha namni sheefarraa godhatee muraave hedduu galata guddaan irraa eegachiis gaanummaa hedduu akka annee xiqqoo akka falmata yeroo eenyu wallisanii yaadaan isa gargaaraa miti biroo wallisanii nama qaasii dheetiin yaadaan gargaaraa ta'u eenyummaa waan ammaatiif ta'uu adeemu wal baroomanti isaan wal barootu namis itti dhaqee yeroo jiraatanis yeroo isaan jiraatan biraa fara biraa irraa godhuufi yeroo isaan biraa mari'atee akkamitti mara dhaala wal marii sanii ariin lakkabee irraa dhufu. Kalau kita ada apa? Mulai mereka itu jadi mana garsi sirah dari Cina ada tuan bentuk. Kenapa begitu? Kalau sungguh itu di fasa ini yang sedang ada masuk ke sini, kita jadi Cina kasih lalu. Saya sudah ada jadi ni so. Yang juga ada orang. Kami kasus mulai mereka itu masih sih Cina. Yang mereka itu kan sudah jangan mungkin bentuk. Segala kali. Ini masih kajarah. Sini saya alam bukan. Jadi berat bilang terhadap seorang sahaja. Anu miskin hati. Kata itu gitu. Mengerti. Untuk kerja kulit ada kerja kulit kan. Jadi saya minta kerja lagi ada gitu. Asal ya. Mana sih benar. Di sana kami agar tapi itu bisa analis analis hotel tadi hotel beradu asko di sana tadi lalu sini ada ada orang baru orang itu kita harus turunnya dari sini di sana Amerika ada yang ini ada orang itu di sana yang dulu rasanya enggak begitu tadi mau hasil di kata ini lalu kata dia itu baru sudah sedih kalau gede sih deh
Koyyaa Samsoonaatiin karaa holhonaan qabu tagaddii takkallee asiin qabne bishaan namas jalaa middee ilaali. akkanatti hawlaantii qabeenya jalaa biddeema bishaan isaa haddii gaddaama jalaa biddeema jira. Karaa jiru isii wala fanna. Isii sana kan mindu hawa hijaan itti karaa. Sees adda miti. Sees adda miti. Hawa tujjaaree kiraanii jara biyya karaa karaa. Tinaaf almaazee isii manatti haftee taatee sirba haftuudhaa tokko lafti nu ture. Yoosheen abdee maaliin taara egaa gogaa nyaachuu wallaalaa godee fuumaan turee gaamtamu qaxxaamursee harkumaan manatti fambisee. Yoosheen abdee goo marraan turte maaliin taara egaa gogaa nyaachuu wallaalaa godee fuumaan turee gaamtamu qaxxaamursee. Harkumaan manatti fambisee. Eeyyee naannadha sheenaateen gahuu gabbee abdiin allaafii laati dhiirota gaana maal biite wajjabbe ayyaan fargala gaire harmoota jiga qaare sheenaa maal taraa dibuubuuruu dhaminoo gaddarabbeerra. Ismaatil tasbir hay halam warti tu jaasir safa kulle bareedina manaa gambaraa samadi bareedina ana sumaan seeguun raatee ta'uu sana raaturte. Tauchaagu garachuuma naasuguleese duraagamta chulago saasuguleese bamyaara kanaala duraa galaawe saasuguleese hadir banana fidee naalaachiise khaaretinoo gatanaa hammarraase. Khawaanisumaa baraabeel seenee rasaasi kubsiise. Daraasa deddeeroo guyyaan fe'amaan si barbaadu dharraa halkan jettee beddoo gargaara maddee sirba beeknee alfaarsi namaara moona daawwatteera. Injii Agar deddeeraddee keessa galaaleenye anaan mirkanfadhee walqaban hin dhaabee qodaa koohamuunaan ganama laalee osoo kana fuutee gadhiisa waan halluu gataan amma tolee itti argamu marattee jisa baay'eetti. Akkaan se'oo tumbuun gaammaa siniin dadhabdaa silaarumaa silaaruun deddeebi'ee gaattumaa naa hin sababni maaluma warra hoosanii hundeemamummaa itti fakkaattu horii dirummaa tana sodaafuun si maddiideen. Akkasitti dhugaa jiruutti immoo akka uummata kan marattee kabaala biraa irraan argamu taa'ee fuduudhaan fayyadamtee. Asuma xubnaanii seenee wanneedha. Karaa kan bisa bisa bayana deemaa. Ada bisa tugas berbiji alam cisim itu. Memang yang di sini dulu artinya dari di film bahasa itu si sudah sih masih sudah sih. Ya juga free of besar dulu. Tuh ya itu saya rezeki karena Tuhan karena kata Nabi Muhammad Rabbina Muhammad horudan ilmu jujurna. Hire rimani namanya bitan. Ini ada bitan. Ini yang tiga. انت تدرس دراسة برتين مغنى مسكينة تجارة بنا هي سن فتي قبل الله وعلا الله خاص الله النبي هذا الكلام كنا نبدا اجي تشورا وخلني اعمل في ذات بيرو وكتاب صلاه سوني ندغاني دان كنا مونغول سربت كجامس بنيتي عليهم وني تاجي جادس سرت بنا بدغان غاري انا رچيت Sisi almai safara mulai dulu, esok teman badia gitu bisa udah daging, badia bukan sekedar, yang tadi itu, darah berdasarkan sebetul darah lesehan, sehingga yang telah turun bisa telah, acara boleh, boleh daging hari daging yang terasa barang, acara seperti
Every Nel radio le facciamo a casa di moltissimo, quelle di magari te due magari la tagliano te di un giro di mano, un giro male, un giro altro, io ti dico di sarà Ani yarabbi karabe mana rabbi karabe di judo yartire fatafate chafat halkan taawile guyara furra sarbe galle ana yele gure to namani ya hada wa tala banga tan sai bara se yele ma ga rawan tele tsana ga to ngale ma sa asaniya ma gni ga hadna wa tele hadne ke hada gecha هذا ما قال هذا في الدين في الله وكذا أنا مسلم مفتوح ساعد وقال بعدين أخوان أنا أخوان لو تنو رايت أقول الله تعالى مريكا كيسان يا بيت أشهد بيت تنبش أساسني شاتين جرّك تبين تكمل في بيجي سمعوا نجى جيسان جيسان تلاقي جرا والله مريت تربو بدأ أنا كبير سامنا كبير فمر لكو خيالك كبير سنتو كمل فن تلقى كده ما تسرته ملكم كمتها ويا سررفه دولتين دشته يتلني سيفه ما بيزيا ما أفهمه ركض سبلا منبر غيظ تشوكا أكرم الرهر من دلنت نولي سدرها ترمى دولت في جنان كايلي بنظر وبنت أبنان حال بالكل لا برقت سبب دوما سجود بابو إيشا كبو لكن تجو بجيغا غافب ما جتغون المام كنك غراتغا چافب لا نغوري بدرمو بازيا جلو بولو لفاچو نغنو جلو سربو رانتف الله جلو بازيا كنتي جلو باش خراب نه بازيا جلو بولا لفاچو Gasi umaga itu baju terlalu rajin sesuatu mau jemur. Cerita apa lagi kalau kita rajin masuk terus itu. Secukup. Orang ini berarti terlalu coba sekarang ni. Sampai tu berkon. Akan lama ni sampai tu berkon. Berkon. Bukan kacian. Impal tu habaru habayarse. Berkon betul betul. Ya. Impal tu habaru jangan dia hal kan. Barang tu dari hogan. Barang ko dia lelaki tiga. Sampai tu dah kasih. Orang pazia itu perlu orang le. Betul dia kata. Tasani dia sudah nak ni cuba. Orang dah masuk. Orang mau sampai tu. Pasal tu pun terus cuci. Orang dah kata itu orang dah betul. Lawan le betul. Bagai orang nak minta orang nak kaya dia kan lawan itu pun khasnya orang sewa dengan sama orang ni orang tak malah orang tadi. Lawan betul orang dah betul. Bagai dia orang dah betul. So tu tanah tujuh. Masalah kerja dan sangka itu ni. Kalau jawab, jasa terlalu mahal. Itu anggalah sangka tu pada bagi dia. Anggalah masih sangka dia tu betul. Dunia tu lo, orang tu boleh, dah tinggal kerana sina berabu, kalau tak sabulu, cuma itu. Diri ni nak terjemur lagi, kerana itu agar kanaji, kawan ni, kawan dia jalan. Ham tu dah Pati yang berjalan, mula tiada, mula kan tiada. Wabisa kanan semada berabun, jalan tasabidu, cuma itu. Acaranya sangka tu meraja dan farsi ogalle. Harga tekun acara ni jaraje,
Kantoonni shanar kaajjannoo Navira gatteesse Ummoo teessoo tabeetta Obeete maasaharte Jettanii koharka Mudaan qabu galatamuu Dhangaalee marka jechuun akkasitti ziyaaraan akkasii walbisatu. Egaa eebbiftoota kamiyyuu akkuma rifeen jennu ziyaara Abdusalaam Haajiitti dhufuu sirbitti ammayyaa ta'ee ilmaan ammayyaa gaggabuu jirusan sirbisuun sirba dhiyeessa seenaatii seera taarikaa guddaa namni kun ganda keessa gabbeetti daabilitti garaabilee baay'ee kana taarikaa hojjetan dubbateetu jira. Abbeen immoo afaan isaan bulee waan tokko fuula isiin jedhani YouTube mata sama itu yang kami punya YouTube Abdusalaam Haajii official deh, kita subscribe dia pun yang hati punya, kita pun tuh kita tahu jadi kita syakir kami tahu lainnya, istilah saya ini ada di kisah ni yang misalnya Abdusalaam Haajii itu yang mau yang kita ni tu yang sedang itu, tapi ada YouTube mau diri atau mau ayo bagai sini semua teradu ini abu fiani tenggelam yang itu coba gerakan ada kalau benar-benar gerakan dulu muncul cuma terus organi dia lama sebelum karena keset dia lebih akhir karena keset bagi organa karena yang terus saya mengenal asmanya itu karena dia serba terus serba kalau sedang lalu hendak kan dengan dulu ramai karena ada telah kemudian ada sen Berarti terangkan misalnya lalu, anu kalau ada anak tinggal, anak seni anak tinggal, mungkin sebenarnya kalau sudah, kalau orang tokus, kami teman-teman, anak musuh jangan bersedih, kata kolektif, akan yang musuh ini ada sendiri itu dah ada yang jangan kalau berwisah seperti itu, orang yang musuhnya ada, anak yang sebenarnya soalan, kanaf, serba ajaa'ibaatiin hojjedhee sannigaa abbaan hin faarsu mureetillee hin koomu gabbaa isa jiratti siin garseetiin jira kilippii ammoo akkuma sirbi san jedhutti karaan wal qabattu baddaa carcartana keessatti waan addaa hojjennee jirra kanaaf isin geessii akkuma reefuu gaazexeessaan keenya jee firaamidiyaan nuun jee guyyaa lama sadi torba hara keetti isin hin dhaqqabnaa illa tanitiin bashannantanii isiniin jaa Galmeen bisa maskaaratti gallakkifamuu akka jiru YouTube namaatii fi gaazexaan akka jiru gurguramuuti. YouTube chaanala Abdusalaam Haajii official ka jiru. Abdusalaam Haajii official jaa kuma sagantaan kun isin bira geessin dhayicanii linkii galan isin kaa'aa as telefoon linkii kana dhaqanii amma subscribe gootanii sirba kanatti akka eeggatan shakkii takka illee hin qabu.